Ashama harkafuunee akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nageenyi keenya kan jaalala ka onni irraa ka'e bakka jirtan isinitti haa qaqqabu isiniin jedha kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota aartiyaaniitu akkam nagee jirtu nageenyi badhaadhaa kan nyaatan dhadhaadhaa baga nagaa laatan har'a gammachuu addaan qabne gammachuun koo har'aan tana ooverii ta'ee jira kanaafuyyuu dhugaa haasa'u kiyya irratti yeroo dogongore akka dhiifama naagootan abdii guddaan isin biraa qaba. Kanaafuyyuu kabajamtoota kiyya akkuma san immoo dhaamsa guddaa fi akkuma san waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa irratti dhaamsa guddaa qaba. Ijoolleen kun dhugaa Rabbii guyyaa kan arguudhaaf dhugaa ta'uu danda'a soba ta'uu danda'a garuu guyyaa kan arguudhaaf ijoolleen lammiin kun hawwii isaaniitii fi abdii isaanii ture. Gammachuun guyyaa har'aa isaaniitti dhagahamu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Kan maal akka ta'e gira nama gabbaa jechuudha. Ijoolleen tun hayyuu beekutaa ijoollee sooshaal miidiyaa kana irratti barakkataadhaaf sagalee ta'aa ture. Hawwii bilisummaa tanaa qabu ture. Hundi keessanuyyuu al tokko viidiyoo kiyyaa gadhumaatti dhageeffadha jechuudha. Maaliif dhaamsa guddaa qaba guyyaa har'aa waan ta'eef jechuudha. Ijoollee kana maaltu dhagahame? Mi dhugaa Rabbii guyyaa kan arguudhaaf hawwii isaanii ture maaltu dhagahame jettanii yaaddan? Garuu baay'ee natti dhagahaman guyyaa kana osoo isaan sooshaal miidiyaa kanarratti haasa'uu dandeettii qabaatanii maal akka haasayan natti dhagahama jechuudha sa'aatii ammaa kanatti. Maal akka isaan haasa'aniitu natti dhagahamaa jechuudha kabajamtoota kiyya. Kanaafiyyuu viidiyoo kana laayik sheerii godhaa gammachuu guyyaa har'aa dhugaa Rabbii baay'ee gammachuu natti dhagahame jechuudha. Gammachuu kana tokko taanee qoodachuu qabna. Gammachuun kun dhugaa nu haa ta'u jennee du'aayii godhuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Nu tokko yoo taane malee wanti kunis galma ga'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu gammachuun kana caala hin jiru kabajamtoota keenya. Maaliif ijoollee kana dhugaa Rabbii hawwii isaanii ture. Har'a guyyaa kana osoo arkanii akkamitti gammadan akkamiin ibsatan laayivii isaanii irratti ol bahanii maaliif dagattan hayyuu keessan gaafuma isin bira jiru gaafa ati kolfitu kasi wajji kolfu baay'ee gaafa gadditu garuu kophaa kan kee gaddita jechuun isa kanaa jechuudha. Haga har'aatitti ijoolleen kun mana hidhaa jiraachuun isaanii keessumaayyuu Araboon qaatedhame jechuudha. Maaliif sagalee hin taaneef mucaa kana mucaa sabboonaa rakkataadhaaf sagalee ta'aa ture. Miskiina cinaa dhaabbachaa ture. Kanaafiyyuu maaliif sagalee hin taaneef mucaan kun haga har'aatti akkamitti mana hidhaa san keessa tura? Mucaan kun ayyuu beekaa umrii kanaan Rabbiin itti kennee jira jechuudha. Beekumsa, dandeettii ittiin haasa'uu, dandeettii ittiin saba isaatii sagalee ta'uu qaba jechuudha mucaan kun. Kanaafiyyuu maaliif callifneetuma walitti ilaalla yaa Oromootiyya? Maaliif sagalee hin taaneef? Mee gammachuu guyyaa har'aa kana akkamitti qoodatan isaan isinirraa? Odoon iyyuu qoodachuu danda'anii akkamitti akka isinii dabarsuu danda'an akkamitti akka isinii dabarsan yaadattu? Lakki. Obboleessa kee, obboleettii kee gaafa si bira jiru, gaafa sitti kolfe qofa waliin hin kolfin, gaafa inni boo'isu waliin boo'i malee. Asumaanuyyuu ijoollee kanas yaadatu akka qabdan dhaamsa kiyya guddaa onnirraa ka'een isinii erga jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya dhugaa ta'uuf soba ta'u waan addaati. Garuu gammachuu obboleessa keetii qoodami. Gammachuu Oromoo keetii qoodami fudhadhu. Sii galaa miti. Gammachuu saba keetii qoodami. Saba kee jechuun gaachana kee jechuudha. Saba kee jechuun afaan kee jechuudha. Saba kee jechuun dhageeffadhu. Warri goota hin qabne bubbeetu itti bubbisa. Dhageeffadhu mana haxiriin irra hin jirre mana barzaafiin irra hin jirre bubbeetu iyyuu olii gadi battansa. Saba hayyuu hin qabne. Dhageeffadhu saba hayyuu hin qabne abbaa argeetu doorsa yartutu iyyuu irratti dhiichisa. Hayyuu ofii jabeeffatuun beekaa ofii jabeeffatuun faayidaa Oromooti jechuudha. Faayidaa saba kanaati jechuudha. Hayyuu kee jechuun gaachana kee jechuudha. Hayyuu jechuun xiqqaa guddaa hin qabu erga uumamaadhaan beekumsa waaqni kenneefii jedhe jechuudha. Kanaaf ijoollee kana fedhiin isaanii akkam jettee yaadda har'a sila? Har'a mee maaltu isaanitti dhagahama jettee yaadda?
ijoolleetu sabboontoota guyyaa kana arguudhaaf abjuu turan dhageeffadha akka keenyaatanii dhuganii ummata jiraatumi ummata sabaaf jiraatudha isaan mee har'a isaaniif eenyutu sagalee ta'a ijoollee kana kan ayyoota keenyaa dhugaataaf soba ta'a gooftatu beeka garuu gammadeen jira gammachuu narraa qooddama Senegaltii miti narraa qooddama walirraa qooddama gammada du'aayii gudhaa fiixan faa baasu jedha kabajamtoota kiyya so wanni isin jechuu barbaade dhugaa rabbii yeroo gaddallee yeroo namni kolfu bichaa ol bahee nama wajjin kolfina gaaf gaddaas gaddarraa qooddama gahee namummaa keessanii bahaa ijoollee sabboontota tana achi keessaa baasaa ijoolleen tuni ijoollee tanaan hin malle bakkeen sun gonkuman mallee ijoollee kana kanaafuyyuu ijoollee kana yeroo gabaabaa keessatti dirmattanii fi akka iddoo sanii baastan abdii fi kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Asumaan iyyuu baga gammaddan ammas gammachuudhuma isiniif haa godhu ammas bilisummaan tanuma faana haa dhuftuun isiniin jedha ijoollee Oromoo baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha garuu dirqama Oromummaa koos nin ba'a dirqama Oromummaa kiyya ba'aas jiras nin bahallee sabni koo cunqursamu sabni kan koo yoo gidirsamu yoomuyyuu argee hin callisu sagalee ta'u irraa hin fuduu bandeebu.